وامر خير كم سجالة إجتة جرو يرو باقي وان سلاد تكقب وان سنك سنوتي مودن ده سخرة فكينيا برمارن كيني بريدا برمارن تيتوني بر بقون تيتوني بر إلكين تيتوني بر هوغنا كسلالو بر يرو بيجي بقى أما تكو والله دا بانكي على زالة تجتو بربادت يا دا بانكي من تطلع برجان ومدون غري روبا إيه كذي هي جالة هي تيجات أنا سا دي خير أنا جينجر أنا ما يونا كت مال صوري راس بريدون أنجته فورة كاتشو خي خنا نبريدا فورة كاتشو خي جالت نجرا يا إني قالوا هي يتانسى إذا كي أجا يروبا إذا كي نانجا إجلة بكا أوكي يروبا إمي خايني قاف درو البرتن سربا إني قا أما حكم البران كنا سربا خنا سجاب بزفا سيافيري ولينجل سربا سيافيري إني سينجا سانتي سامي تكونتي سوريتي سربا سوريتي خمس وما سوري اللي قاوتني كوكني سوري أنا بدأت Oh my god. Uni sirpuma jalala makakit bolero de musi arge. ما كنت أنا جيت أنا وانا جايبه سينا جايبه قبدغا اتيو مال افيرتمي اني غا سوري تو سينجي سي افيري اتيو مال افير سربا ما عندي أي كلام سربا نالهي ناري كتير ما عندي بنان بقول نحنا بالمدو مالو يا قاد ساكي يا شي تبرا اها قوي مالو نمبنا زلات ايه ما هي بشنن اكو اوه اوكي ها كافي برا يا غافي برا غبا اتس غاما نما سوشيال ميديا تي انس نما سوشيال ميديا تي نما سوشيال ميديا هوني وان تو ليغل قاب تيغله وادا ولي سن غبا جالل دوغور ولتو فنم تو وادا ولي سن مال وادا ولي غل تنغر واي مال وادا وانو ليغل سكتني ما ووري ما ركو غبا يونو تيمتي ما فاني ما مالو وادا ولا بدي ننديس سندي سلامو اوكي media ko ba ko te ama fakanya ba tinama media ti inis na media ti akata media kana ra bakatan sarran jara dufa bakatan sarran jara ta bakati yo na fa wa wani jattan fa kana qabdani inni jira in personally personal ke okay one unfa ke wait ka am fe ata fe jira baka personal je baka personal ika namone duni waroni media ko ni خصمان جالتين أولمباسين رت أول الركم بني كش أكمل من أجر سوشيال ميديا رت كم تجارة اللي كيسان بيج تشارتا يا أوكي كافي بريدا سوشيال ميديا رت تجارة اللي كينيا إبسو في الحين قبل وانيس إنيس غارو إدوت ولولو يتوري dubbii kaasisii galee gastii irra isa bira ture waan akkasiiti. Dubbii kaasee namni walitti nu araarse waan akkasiiti. Achumaan ijoolleen qabatanii sooree soolan waan jedhamu wayii intineedhaani geema waliin taphannee qixaafii waayee akkasi intineedhu tokko wal qaxxaane sanii ifufaa dhufu already beekamee nuti. Fakkeenyaaf ayyoo ati jaalalatti yataatee namni kiisiin gisi godhe as jala jiraadhee haadhaan fi nyaadhaan. والله جيفتي داني نونغا دوكان اما فكينيا نما اما جيفتي جاتو ما ترى تراغانه كان فان كان دوكا اني كيسينغي نما هوندا نونغا دو او بياني تيجي نما نما كيسينغي ناكن نو جراكه كا كيسينغي كان سو دنگا فتا دو نونغا تكسنانچي ميغي مينم ليبرا جيفتي نونغو كان نافي نونغو تانا
Dungo takana. Ande na chana manja chu dungo takana. Dungo takana. So akkasi. Iyaadin nuti waliin dhabnu waan social media irratti. Ababa fudhata. Ijoollee abaaboo kuttanii warri mana kootii waan. Dungo takana da. Namni dhibbi jaaf meeqas ta'e abaaboo namni hin namni tokko hin jiru safuu miti. Nama dhibba saddeet hin taane nama tokko qofa qabu. Maal akka keessa? Nama biraa abaaboo. Dungo dhaannaan hojjetanii maal dungo hojjetansi? Ibsa. Ayhoon amma koolaa taane biraa sammuu koolaa jabba. Sabaaf? Gaafii xumurtee fixatte. Gaafii irraa macarasha. Rabbi galanni kee hin badi. Gaafii macarasaa ta'uu isaati beekti. Gaafii macarashaa lama. Gize keessa wajji haasottan audio damo video. Bisa. Audios ni haasota. Akkuma haalli conditioning godhe. Video haasottan. Saamee kafa haasottan. Maal amma? Mucaan kun maal si dhibe? Ara diisaa. Taarikii qaba. Diisaa rammaa godhe sarbeessa. Maas dhibe? Ka sa'aatii hagamii akkan dubbadhullee sittanii maal? Jechuun manatti immoo jirtaa bara. Maal interview gaggoruutti? Waan irraa barachuu barbaaddu wayii irraa baratta malee sa'aatii hagamii akka aga feete dubbatu haga sitti tole dubbatu haga dubbachuu qabdu dubbatu. Waan taateffa. Okay. Mee amalaan ala soolurraa maaltu sitti tole? Amalaan ala. Maaltu natti qoyi maali lafan godhadhe. Okay. Soolee kiyya qashtii kiyya dhugaa. Na waraabii naannoo wanni deeggaranii kan jira. Dhaabbata isaa. Dhaabbata isaa. Adii dheerina laalluu tokko gaxanaa dhugaa rabbisii kana amma gidee sadii dacha'ee jiru. Uumama soolaa. Narraati godhe amma waa'ee isaa haasa'uusi waan isaatis gaafate. Gubuudhaatiin taatu baay'ee. Okay, waa'ee isaa haasa'u. Fakkeenyaaf fudhatte maarree sii sadii taasoo lammaan taate immoo. Yoon tu nama na harsuuf deemtaa beekta soora. Wallaahi gixximsi godha beekadhu. Maal gixximna goone? Dhaabina isaa, okay dhaabina isaa itti murteessu. Maaltu na keessa laaquu fidiree? Jaala dheeraadha. Idee sadii si ta'a. Bakka lama kudha lama haa ta'u amma bira darbeessan. Lammaffaa. Eshi dubbiinsaa. Innaa dammoo soban beeku. Kamsi maal gadaati? Qaqqabadhaatti foloo godha. Nama dhiisaa jira. Okay. Dubbii soban beeku. Akaali sarraan si bana waa'ee akaali isaa amana gosa akaali keessaa gosa tokko kunillee maal ta'a? Okay, amalli gosa. Eeka. Amalli isaa bakka haaluma amala isaatti waliin reefu. Ati dhaabbata isaa sin jedhe qashtii homaan taate. Haala ittiin tarkaanfatu tarkaaffii isaa tokkichi ati gisee 10 tarkaanfatta. Sun takka dhaqqaba bootaa dhaqqabuu barbaadu. Okay, gaafii lammaffaa. Si ta'uu dideetii ishee. Gaafii lammaffaa. Osoo tooloon kun sirratti fuudhee maal goota? Osoo inni sirratti fuudhee maal goota? Fuudhu kana qashtii isheeta kana. Osoo fuudhee bakka fuudhee bara. Osoo biloo tarii keessa kana akkanatti xaarmusii kanaan gadi dha'uun fuudhu. Fuudhee bakka kun gaafii macarashaan fuudhee shi godhee jira sirratti. Keessatti ani osoo wanna jedhu gaabbii yookiin mamii hin jiru na bira osoo kee achumatti balleeffadhu osoo ilaalande ammaan ta'ee fuudha lammataan irratti maal jedha joolu kun. Chiik sirratti godhee bara akkam gootaa. Chiitiin godhu mucaan chiitiin godhu wanna hunda nan kennaaf maal chiitu godha waan barbaadu hunda na biratti argata chiit maal irraa godha chiit irraa maal godha mucaan chiitu godha jedha giddiidhaan chiitii godhu. Ati waa'ee amala dhiiraan irra beekta. Deema boo ati yaada dhiira likiskisiidha kaasoo lan likiskisii miti. Dhiiraan irra beektaa intal kas akkasuma jaa. Eenyuun likiskisaan nama boocame likiskisiinsi kaa dhiirarraa akka tuutee. Qabafaa nanarraa. Yoo dhaggeeffadhu waan boodasitti dhufuu taa'u ammaan tan yoo narrafu. Dhaggeeffadhu qoy umayyuu naan hin jedhin ammaatii ibsa. Chiitiin godhu bakka maal goota kaa irra darbi gaafii biraa gaafadhu chiitiin godhu mucaan. Yoo godhe hoo. Yoo biloo taarikii hin mucaan afaan oromoon dubbadhaati ibsa yoo biloo taarikii hin bakka hin jiru. Okay. Kana egaa kas ta'e diddee akka fideeftu sitti maraggeeffadhu.
Sooloon sirratti chiikaa godhumoo haaduu? Haaduu. Araati dibbinni maal ijoollee dibbinni sirratti haa godhumoo haaduudha keessaa filadhu. Jiiti sin godhusi hinduus. Keessaa filadhu gaa? Maal filadha? Kun dirqama jiru bakka kana keessaa filachuun. Maali dirqamni bobara dhumaati moo maal jechuudha? Wayyoo hagamta ka keessa jaalattu laala jeetiyan. Soodaan du'ee gooftaa waan maal itti anafa maal taatu chiitii yoon irratti godhe simmoo anatu ataate in ta'u kaan balachaan hin ta'u chiitii sin godhu mucaan sinadhii simmoo isaa. Chiik sirratti haa godhu haaduu siin jee chiikaa godhu. Waan jedhe boo maaduu abboo xalaan isaa ati. Bakka deebisee jirtaniis. Namni nama jaalatu jara keenya akkana. Maalin deebisee? Wanni ati deebite du'uu mannaa yoo chiiksan godhe anumatti hafa deebi'eetis. No. Bakka dhaqan dhaqanees deebi'uu hin jiru. Hin jiru ani chiis godhe sin jennee. Akkame? Laalo adda baas chiik yoo godhu ta'ee fi yoo du'ee chiik godhuu wayyamu du'uu wayyannaan lakki yoo du'ee eenyutti nafaatte of course eenyutti hafta. Yoo nama jaalattee dogoggora laadhaan amma sirna maal isa raawwatu fadha fayitaa soore. Dogoggora isaa san fudhachuu fi dogoggora isaa si fudhatee sirreeffachuu namni nama jaalatu akkana namni nama jaalatu waan inni balleessa sanii rakkoon qabu nin sirreessa fijee amanuudha. Amma dhalaa gariitu chiik sirratti godhu wayyamu du'a haaduu jaa soo namni sun nama jaalanne beekan anamma waa sirraa hubachaa jira sii galee deebisaa bareedaa deebiste garuu ni sodaatte chiikitan akka namni dhalaa biraa namarratti of dhala'uun hin jaalanne. Qoy si jammar waa'ee chiitii waa'ee du'aa eenyudhaati waa'ee akkasii dubbattu maal jechuudha gaafii qabame balaa tasaa osoo sitti uumamtee dhaaba balaa tasarraan si gaafachuu jira. Balaan tasaa chiitii nama gochisiisu maaltu jira daraaratti. Taatee sirratti balaa tasaa jama amma yoo sirratti tooloon chi godhee sirratti balaa tasaa uume jechuudha. Mucaan chee maal afaan oromootiin dubbadheebsaa daraaratti na huban lakki ol jala dhaabbannu lakki waliin danqarru gurbaa irra darbi bakka gaafii bilaa gaafadhu. Okay. Gaafii lammaffaa. Sooloon. Soolaa rakkatee adda isaan geessisaa. Inni sodaatte wallaa dhiisaa hin gaafadhu wallaa. Dhumaa inni gaafatu waan barbaadde gaafatu. Inni sodaatte gaafii inni sodaatte. Amma reefuun tan akka jettetti yoo parsantaan himi siin jee jaalalasiif isa iddoo jirtu akkam jettee siimoo isaa irra jaalata. Maatte? Parsantaan himi yoo siin jee akkam jettee naa himta jaalala isa teessan lameen siimoo isaatti irra jaalalatan akkasumaa jira. Namoo kanammoo akkamitti adda baasuu ani nan jaaladha. Maal godhu? Ani nan jaaladhaan beeku. Mataa wanni jedhu sana isaaf rabbi tokkicha beekaan hin beeku garuu ni jaaladha. Waan ofii dhufti qo'e waan akka. Dubartii ta'eetiin jedhe na wallaalte moo maal inni maqaa dhiiraatiin kana waan ta'u. Adda ibsa jiramee dhufe akkam maashaallah. Ibsaayyee guddataa irraa akkam. Atas maal naatee naan jettu ati meena dhiiseera. Sila maal jette viidiyoo hojjette sheerna godhan maal warri kaayiroo hundi ka dhibamuuf maal inni dhibee wannootiin qabame si fakkaate warri kaayiroo hundi nukkubsata amma jedha. Durtuu sheer sirra godhan. Wallaa sheernarra godhan waan jemmeen laalu waan ibsaan isiniin jedhanaan jedhani. Wallaahi na irraan bade ganaa ati sirra kuba gaama. Laa ilaaha illa ummata nuu. Oke garuu alhamdulillah maqaa kiyya keessan kenne yaa gadhammaa dhageeffadhee maqaan kiyya hin jiru inuma cadhise. Maal ati wanni akkasitti keessa nu bubbuuftuuf maal inni? Jechiin akkan dhukkubnee booda akkanattanii tiijeeti barmessa qaqaadhaa. Fayyee amma maal godhu jechuun bira keetteeti. Sooloo gaa sooratti sooloo wajji maaltu jira isaan lameen dura rakkoo qabdu maaliif tana dura wal lolanii